የመጨረሻዬ ነው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደማታምኑኝ አውቃለሁ። ግን ከፈለክ በረራህም ማለት ነው ደርሶ መልስ መቁረጥ ትችላለህ። ለስንት ነገር መቼም እኔን ለመፈለግ እዚህ የመን ድረስ ሄድኩ ምናምን የምትለውን አሁን መቼም የትኬት አላባክንም ወይ ውሸቷን ቢሆንስ ብለህ እንደማትቀር አውቃለሁ። ከቀረህም ደግሞ እንግዲህ እኔ የቻልኩትን ብቻ ነው ማድረግ የምችለው። ማመን ያለ ማመን ያንተ ፈንታ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ብዬ ካላመንክ ምንም ማድረግ አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ማውራት ራሱ አቃተኝ። kabajamtoota hordoftoota koo akkuma aggeessanitti Sumayyaan dhugaa rabbii hedduudhuma takka garaa nama nyaatti jechuudha. Isii bichaa miti ijoolleen isii jechuudha. Ijoolleen isii akkuma ala darbee suura poosti gootee raawwattee dubbatte jechuudha. Ammallee bifa viidiyootiin dubbattee jirti jechuudha. Akkuma argitanitti keessattuu jette keessattuu Jamiilaan viidiyoo dirasii bantee raawwatteeti ilaaltee abbaan keenya hoo jettee na gaafatti. Intalitti isi xiqqasuunillee mucayyoo xiqqashuunillee na gaafataatii jirti. Akkas jechaatii jirti jechuudha. Kaleessa dheengadda gaafa inni si kadhatu. Gaafa hordoftoonni kan kee namoonni meeqa yaa Sumayyaa lakkii abbaa ilmoo keetii sii wayya. Lakkii ijoolleen kun boru si rakkistii siin jennu. Sitti dhagahamne jechuudha. Sitti illee mul'anne. Har'a garuu rakkoo keessa galee kan jiru eenyu siidha jechuudha. Argite? Rakkina keessatti kufee kan jiru eenyudha siidha. Har'a ijji keessatti dhume akkaatta ishiin jirtu argitanii jirtu. Maal akka ishiin fakkaattu argitanii jirtu. Yoo nam edda gaafa sanaatii imimmaan ishii xuruurfataatii jirti jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu fayyaa qabdanii annagaa kooti galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu. Annagaan qaba obboleettiin keessanii isinillee immoo bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu. Hunduma keessaniif kun isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo Sumayyaa argitanitti jechuudha baay'ee gaddaan akka cuuphamtee boo'atii jirtudha kan isheen dubbataatii jirtu. Ijoolleen ishee akka ishee rakkisaa jiranii viidiyoo dirasii ilaalanii raawwatanii suuraa isaa ilaalanii raawwatanii eessa abbaan keenya eessa jira mucayyoo ishee xiqqashuun illee yeroo isarraa gargar baatu mucayyoo sun kan waggaa tokko waan akkasiiti. Jamiilaan irreegaa hin beetti bargixi. Nagaruu mucayyoo ishee xiqqoo waan beettu natti hin fakkaatu. Garuu immoo amma suura laaltee raawwattee isheen iyyuu eessa deeme naan jechaatii jirti. Eessa jira naan jechaatii jirti. Jamiilaan immoo iyyuu gaafa tasa viidiyoo laaltee raawwattee viidiyoonni nama faana wal lolaa jiru. Viidiyoonni nama faana jechoota aardii wayii dubbataa jiru gaafa argitu iyyuu hin boosii jetteela. Hin boosii viidicha laaltee raawwattee boosii abbaan keenya eessa dhaqeettee na gaafatti. Argitanii jirtu yaa sabaa. Gaafan jechuudha dhugaa waaqa yeroo baay'ee isinittiin himaatiin ture. Yaa Sumayyaa viidiyoo meeqa hojjetaatii ture waa'ee Sumayyaa kanarratti jechuudha. Yaa Sumayyaa lakkii moo'ami akka jaalatam akka jaalachaa jirtu hin beekna hin argina. Har'aa hoositti fakkaate boru simiidha. Boru daa'imti kun abbaa keenya nuuf fidisiin jetti. Gaafa nani jechaanii ture dhageessaniirtu miti. Har'a kunoo wanti sun isheerraa qaqqabe kaa dhufe. Har'a kunoo ijoolleen abbaa keenya nuuf fidii jedhanii. Abbaa keenya nuuf fidii. Abbaan keenya eessa jira? Jamiilaan hin beetti suura saafaa laaltee raawwattee eessa dhaqee fidii jettee. Kanaaf iyyuu jechuudha gaafa inni ishee kadhatu gaafa inni asiif achi deemee raawwatee biyya irratti ishee kadhatu diddee raawwattee har'a gaafa wanti hundi dhumarra ga'e jechuudha. Gaafa wanti hundi dhumarra ga'e kunoo har'a rakkoo keessatti kuftee jirti. Haa ta'u malee ammas tikeetti darso maltiirree kutadhuutii jetteen Sayidoon garuu hundi natti hin fakkaatu waan kanarratti. Waan didu natti hin fakkaatu. Maaliif hoo jettanii innis ilmoo isaa ijaan arguudhaaf akka ariifataa jiru hundi keenya hin beekna. Garuu immoo wanni kun shira natti fakkaata gaafan ilaalu. Gaafan ilaalu jechuudha wanni kun shira natti fakkaata. Sobdee tikeetti darso malsii kuchisiiste gaafa inni dhufee raawwatee booleerra ga'ee buufata xiyyaaraa as boolee gaafa inni ga'e jechuudha daa'imas qabatteetii hidhattee akka shiran taane irratti yaadde. Har'a
akkasitti afaan mi'eeffatte ani namanu jechuudha. Isa dhugaa waaqa dubbachuudhaaf namanu ani biyya lafaa kanarrattu namuma kamwayyuu namanu. Suma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namanu maaf inni namanne namni tola godhu tokkollee hin jiru. Anumaanuyyuu qabate jechuudha. Namni tola godhu hin jiru. Namni nama miidhuudhaaf malee iddoo gaarii nama qabachiisuudhaaf deemu hin jiru jechuudha. So kanaaf iyyuu wanti na shakkisiise tokko yoo jiraate ammallee Sumayyaan akkasittiin afaan mi'eeffattee silaa Saidoon qurxeeffatee namni tokko immoo akkuma beektan hundi keessanuu Arabni jechuudha. Arabni kamiyyuu jechuudha. Namni dhalataan Arabaa kamiyyuu dhimma tokko malee nama tokko wajjin walitti siqee raawwatee wal faana taa'es viidiyoon hojjetu. Dhalaan Arabaa immoo dhiira Abashaa faana akkasuma immoo yookiin immoo dhiira itti hin kalaa'ne tokkotti itti siqeetoo wajjin waan tokko hojjettu jechuudha. So ishiin kun waan hundinuu xumuramee raawwatee waliigaltee hunda godhataniif isa wajjin viidiyoo hojjechuu jalqabde. Yookiin isa wajjin teessee raawwattee haasofte jechuudha. Sumayyaan amma isa kana barteetii jirti. Wanti hundinuu akka xumurameetii jiru. Akka wanti hundinuuyyuu raawwatamee dhumarra ga'ee jiru argiteetii jechuudha. Kaleessa dheengaddaa hoggaa biyya keessatti namoota meeqa faana namoonni meeqa isa faana bu'aa ture. Yoo inni namoota meeqa faana akkasittiin tini jechaatii ture amma kana takkaa gadi baatee raawwattee ijoolleen kan koo abbaa keenya jedhanii raawwatanii dubbatan jetteen beektu jechuudha. Takkaa guyyaa gaafa takkaa dubbatteetiin beektu. Garuu hadha dubbiin gaafa dhuma taatee raawwattee arraba qarqara irratti geessu baatee iyyite jechuudha ishiinis. Haa ta'u malee ammas nama namansiisu. Baatee akkasii akkana jetteetti ijoolleen na rakkisteetiitti ijoolleen abbaa keenya fidinaan jetteetiitti jettee raawwattee akkanatti dubbachuun ishii kunis uma nama namansiisu. Tarii shira tokko yaaddee ta'uu danda'a jechuudha. Gin haa ta'u malee har'a daa'imti kun miidhamuun qabdu jidduu keessatti. Isaan walaa miidhani malee isaan akka fedhe walaa godhan malee daa'imti kun jidduu kana keessatti miidhamuu qabdu. Daa'ima kanaaf jedhee Saidoon waanuma fedhellee hoo ta'e wannumti fedhellee yoo uumame daa'ima kanaaf jedhee yoo ishee sanallee kan dhiisu ta'e yoo ishee sanallee akka jaartii lammataatiitti kan fuudhullee yoo ta'e isheen kunis gara manaatti hin deebi'a jetti yoo taate akkasuma immoo yaada tokko qabdillee hoo taate yaada ishee sana irraa fudhatee dhufee raawwatee daa'ima kana laalee daa'ima kana akkam ani akka yaada kan kootitti maallan yaada isinitti fakkaate tarii yookiin daa'ima kana irratti gattee gara ta'etti deemuudhaaf yookiin immoo waan hin taaneen shiran taane irratti yaaddee qabsiisuudhaaf ta'uu danda'a. Tokkoof tokko keessaa isa kanadha jechuudha. Malee dhugumaan garaa qulqulluu kaleessa dheengadda gaafa inni ishee kadhatu gaafa inni Gondoriif Goojjam ishee faana deemu garaan laafne ijoolleen kana dura viidiyoo laalaa turan jette gaafa inni ayyuudha walii kee raawwatee kunoo karaan banaadha koottu yaa Sumayyaa galii gara manaatitti koottu jedhee ishee kadhatu akka ijoolleen kun isa barbaadaa jirtu hin dubbanne har'a gaafa inni Araba fuudhuudhaaf raawwatee achi deemee waan hunda xumurateetii jedhu ijoolleen kun akka isa barbaadan akka isa gaafatan himti. Garuu waan fedhellee haa ta'u ijoolleen kun urfatti rakkatuu hin qabdu. Ijoolleen kun urfatti rakkatuu hin qabdu jechuudha. Wanti uumame wanti fedhe wanti ta'e haa ta'u malee ijoolleen kun rakkatuu hin qabdu. Saidoon haala kamiin iyyuu ta'u qaama seeras beeksisee oduu achi ka'een dhufin jechuudha. Maal isa caala bara ishiin eenyumayyuu hin beektu. Isa caala namni hin beektu hin jiru. Qaama seeras yoo ta'e isa caala beektii jedheetiin yaadu. Kanaaf iyyuu qaama seerarree ta'u beeksisee raawwatee oduu achi ka'ee hin dhufin waan hundumayyuu murteessatee qaama seeraa beeksisee dhufee iddoo itti walii galan wal argan buufata xiyyaaratti osoo hin ta'in bakka tokkotti beellama waliif qabanii iddoo itti wal argan taasifatanii achitti innis qaama seerallee qopheeffatee akka rakkinni tokko isarra hin geenye haala sanaan ijoollee isaa argachuu danda'a jechuudha. Yoo irratti gattee deemtes ijoollee isaa hin guddifata. Omaa wanni isa rakkisu hin jiru jechuudha. Kaleessa dheengaddas ijoollee isaa barbaadaa ture. Hundumnaa kenni ijoollee koo ichaanii ture miti hima. Ishiin iyyuu immoo ijoollee ishii gattee irratti deemti natti fakkaatu. Shakkiitu keessa kootti na dhufe malee na shakkii malee waan kana jechuudha. So kanaaf iyyuu haala kanaan wantoota tokko murteeffatee dhufee raawwatee ijoollee kana otoo laalee gaariidha.
ijoollee kanaafis boruu isaaniitiif gaariidha. Har'a yoo isaan dhugaadhuma akkasitti abbaa keenya jedhanii boo'an yoo inni irraa hafe maaltu itti dhaga'ama?